Agadagaa hoteelli Naayifii bakka mijataa fi nyaata mi'aawaa isiniif qopheessee dhiyaadhaa sooradhaa isiniin jechaa jira. Nyaata aadaa Oromoo gosa adda addaa fi nyaata ammayyaa kan filannoo fi fedhii maamiltootaa irratti hundaa'eef battala isin barbaaddanitti isiniif qopheessa. Kana malees dhugaatii gosa garaagaraa hundumaa waliin kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, sagantaa yoo qabaattan bakka barbaaddanitti nyaataaf dhugaatii nutu isiniif dhiyeessaa hin yaaddeenaa jedha hoteelli Naayifiin. Tajaajiloota hoteelli Naayifii kennu sagantaa garaagaraaf bakka bal'aa kan qabu yoo ta'u, nyaataaf dhugaatii, jaarsummaa ergachuuf, sirna qubeelaaf, guyyaa cidhaaf, akkasumas mana ciisichaa mijataa, mooraa konkolaataa keessa dhaabdan bal'aa fi shaaworii ga'aan isin tajaajiluuf qophii isaa xumuree hojiirra jira. Hoteelli Naayifii bakka filannoo nyaataa keessanii fi bakka boqonnaa keessanii ta'ee balbala banee qophaa'ee hundumtuu dhiyaadhaa nooraa isiniin jechuutti jira. Teessoon keenya naannoo Buraayyuu Kellaa bakka dhuma taaksiidha. Lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 911 yookaan Duwwaa 920 duwwaan bilbiluu dandeessu. Maarree filannoon keessan hoteela Naayifii haa ta'u.